Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtani kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Jamiilaa Jimmaa. Baga nagaan dhuftan viidiyoo haaratti warroonni addisii gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warri immoo subscribe godhanii nu waliin turtan hedduu galatoomaa, hedduun isin jaaladha. Akkan isin jaallu olitti rabbi isin jaallatu isiniin jedha. Annagaa kooti alhamdulillah baliin keessanii akkam jirtanii baga nagaatiin jiraattanii baga rabbiin rahmadaana kanaan illee isin ga'e guyyaa muraasatu akka qabamuudha. Inshallah rabbiin nama khayriidhaan soomii kun waa godhuun isiniin jedha. Akkasumas obboleeyyan kiyya warri viidiyoon guyyaa lama dura gadhiise waa'ee ayyaana kiristaanaa maaliif eebbisteettanii hedduu keessatti natti ta'ee hedra caalaan ijoolleen warri immoo koomseenjara koo beekanu dabalanii natti kaa'aa turan jechuudha. An afaaniin eebbisuun rakkoo qabadee yaadu walaakin yoo dhugaaf fakkeenyaaf dhugaa dubbanne yoo dhugaa ayyaanni sun ayyaana dhugaati yookaan ayyaanni kun fakkeenyaaf ayyaanacha sana sirriidha ayyaana dhugaati kan jarri geggeessaan nutti yoo qalbii keetti amante ta'e haraama. Walaakin afaan qofaan eebbisuu rakkoo qabanatti fakkaatu ta'ubadheen jira rakkoo qabaanis immoo astagfirullah deetiin jira yeroo sana. Egaa obboleeyyan kiyyaa waa hedduun isinirraa barachuu jira. Hedduu galatoomaa koomintii keessan yeroo baay'ee nan dubbisa. Jaalala keessa warri ibsattan warri immoo na gorsitan hedduu galatoomaa. Ammas warri niqaaba akka shari'aa islaamaatti niqaaba uffadhu jettanu viidiyoo warra addisiiree dhuftanii ilaaltan natti fakkaata. Waa'ee niqaaba irraa dubbadheetiin jira. Niqaaba yoo rabbiin nagaan biyya kutti nagalchee seera isaa guutee uffadhe malee viidiyoo marra isin qofatti mul'achuuf jedhee yoo niqaaban uffadha ta'e gaafan ol deebi'ee niqaaba ofirraa baasa ta'e waan rabbiin birattis illee jaallatamaa miti nama birattis illee kun of agarsiisa qofaaf jecha waan natti fakkaatuu fi gaafan galee seera isaa hunda isaa guuttadhe nan uffadha niqaaba inshaallah rabbiin kun nagaan biyyatti na deebisu. Akkasumas immoo waa'ee niqaabaa kuni dubartiin niqaaba uffattus hin jirti yeroo zamana isaa baasee radiyallahu anhu kan fuula duwwaas ni jirti walaakin akka islaamaatti uffachuun dirqama nurra jiru niqaabni sunnaadha sunnaa jabduudha yoo fuulli kee xiqqoo nama bareedina tasaa qabu ta'e dirqama uffachuu qabda walaakin immoo yoo bareedina akka gooti funyatee taatan immoo dirqama miti sunnaadha walaakin sunnaa jabaadha jechuudha niqaaba fuulatti uffachuuni. Kan hin uffannes ni jirti kan uffattus ni jirti jechuudha zamana saabaa. Kun akkasii gorsa keessaniif hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha kan isin jaallu walitti rabbi isin jaallatu isiniin jedha yeroo hundaa. Egaa obboleeyyan kiyyaa kun asumaanii dhiifama guddaan isin jedha warri amantiin keenya ni eeyyamu itti fakkaatanii dhiifama guddaa waan hin beekneef malee waan amantiin kun daangessu hojjechuun fedhu. Kanaafuu hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaarraan kana waan isiniif qabadhee dhufee viidiyoon koo warroota jechuudha nama jaalalaa waliif bilbilee jaalala keessa wajjin jiru haa ta'u ammas kan heerumee abbaa manaa qabu haa ta'u akkaataa itti jaalala gammachuu qabu jaalalli keenya sun keessa busaan akkamitti dhufaa ammas waan akkamii yoo goone jaalalli keenya sun diigama yoo immoo akkam goone jaalalli kan keenya akkuma sila jirutti itti fufaa wantoota jedhuun isinitti himaa. Waan jireenya koraa waa hedduu baradhee fi isinillee akka barumsa irraa argattan abdiin qaba. Fakkeenyaaf jaalala namaa keessatti wanni yeroo baay'ee adda nama baasu yookaan jaalala namaatti jeeqama fidu shakkiidha. Shakkiin jaalallee miti abbaa manaaf abbaa manaa miti hiriyaa akkanaa wal jaallate yoo adda baasa. Ammas namni shakkii qabu jireenya isaa bultii isaa nagaan uffachuu hin danda'u maaliif ruuyiin isaa waan shakkaa ooluuf jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinii kaasaa yoo abbaan manaan kee ammanni ol galee gadi ba'uun hammanni eessaa dhufuun eessa deeme laata maal hojjechuu jira laata ekelee wajjin haasaa laata jettee qalbiin kee kan shakku ta'e yoo ammoo jireenyi kee nagaan qabu ati maaliif shakkii mataa keessaa qabda waan ta'eef abadan abadittee jireenya kee keessatti jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo yoo ammas namuma jaallatu telefoonaan ittiin haasoftu ta'e hammumanni bilbilli isaa biizii ta'uun hammuma silkiin isaa biizii jedhee ofirraa si deebisuun dubartiidhaan haasaara dubartii gara biraatiin jettee waan shakkituuf mataan kan keelli sirrii sin ta'u nama sanaan illee laafumatti adda bahuu dandeessa. Yoo adda bahuu baattes illee walii dawwaltu innaan biizii sana cufee deebi'ee dawwalu ate nyuuna haasaar taatu itti lololtu mataa ofitti kaafta jechuudha. Kanaafuu shakkii kana jireenya keessan keessatti hiriyaadhuma jaallattan hiriyaa dubaraa yoo ta'e shakkaan jaallatinaa nama shakkitan wajjin illee jireenya keessan itti fufuu yaadina. Lamisaalee abbaa manaa keessan yoo ta'e of amansiisii sammuu keessatti abbaan manaa kiyyaa abadan nama biraatti wajjiniin wanta akka godhu na jaallata dhiisamuu kee ofitti mi'oof amansiisi.
kun akkasii shakkiiniif inaaffaan immoo garaagarummaa qabaa isiniif agalu shakkiin kanuma lafaa kaanii utuu hojii namaan argin akkas godhaa laata dubartee kilee wajjin haasaa laata bilbilli isaa biisiidhaa dubaraa wajjin haasaa hojjiraa laata jedhanii kan shakkan inaaffaan immoo kan ija keetiin argite yookaan gurra keetiin dhageesse bare kilee wajjin hiriyaa jaalallee hiriyaa kootii akkasii wajjin haasaaraa jennaan akkuma isheedhaan haasaa ittee kan inaaftu hundi namaa qabaan illee nan inaafas akkasii dhalaadhuma haasa'uu isaa hin fedhu ijaan argaa jechuudha garuu immoo shakku. Shakkiin jireenya namaa bultii namaa diiga waan ta'eef shakkii of keessan kaa'atinaan isiniin jedha jireenya keessan bultii keessan jaalala keessan gara fuulduraatti akka jaalala nageenya qabu jaalala mi'aa nama sanaa wajjin dabarsuu feetanii nama jaallattanu sana hin shakkinaa. Inaaffaa immoo hunduma namaatu qabaa. Yoo an dubaran jaalladhu yoo akkasii nama biraatiin haasoftuun fedhu yeroo sinaafni akkasii nama wajjin haasoftuun fedha. Abbaan manaas immoo ija namaa duratti nama wajjin gaafa ni haasa'u keessuma namaatu jibba waan isaallee beeku keessuma namaatu jibbaa keessi kan keessin bakka siquu qaba yaa'u isa akkasii immoo itti himtaa akkati nama biraatiin haasoftuun fedhu waan ansi jaalladhuuf akkati nama biraatiin wajjin haasoftuun fedhu yoo haasofte illee natti dhibini jedhini shakkii immoo shakkiin jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo irraa waa akkasiin barattan abdiin qaba ammas. Jecha namaan fudhatiin abbaan manaa kee akkasitti oola bara ekelee wajjin inni akkasitti argee bara abbaa yoo amma faa yeroo biyya jirtanu irraa fagaattanii jirtanu siyyuu maatii amanatu dhufe bara inni akkasitti oola haalli isaa akkanaaf akkana sitti himaa jecha namaa gorsa namaan fudhatanii nama jaallattu immoo hin shakkiin dubaras taanaan dhiiras taanaan hin shakkiin nama shakkaa yoo jaallatte immoo jaalalli keessan illee bakka ga'uu dhiisuun hin mala yoo hojiin jiraattes immoo. Zilamitiin hambiyogu tokko biyya keenyatti kan erga ijoollummaa isaatii wal fuudhee jammaree haga macarrashaa ilmaan isaatti darbu dirasii kan wal lolaa taa'u akkas ta'a jechuudha. Akka jaalalli keessan akkasii sin duraan taane nama jaallattanuu shakkinaa abbaa manaa keessanis namni hamma guyyaa gaafachii keessaniin argitanutti hin ta'aa laataadhaan hin shakkinaan isiniin jalaa shakkiiwwan nama balleessite keessaa qaruun qabdu kunoo mootummaa biyya keenyaayyuu namni sababa shakkii isa godhee laata isa tokkana godhaa laataadhaan shakkiirraa kan ka'edha kan jibbame. Egaa viidiyoo kanarraa akka waan barattan abdiin qaba. Warri immoo amantiin keenya ni eeyyamu waan akkanaan godhan jettanii na gorsitan obboleen kiyya hedduunaaf galatoomaa. Ofii koo isin gorsa jedhee ofii koo gorsa baay'een isinirraa argataara. Chaanala koo sheer, laayik, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Waan na waliin turtaniif immoo hedduu galatoomaa hedduun isin jaalladha. Qilleensi qabee shaarbiin irraa arguu jira. Nagaatti naa turaa fayyataa horaa bulaa baay'een isin jaallaa. Ciao.